seenaa nooraa. Ajajaa olaanaa Abaaboo Jaal Marroo Dirbaa Lammeessaa dhiyaataa isaaniin gara fuulduraatti. Naguma keessa luftan irraantanii ayyeegaa waan guddaan qabuun jaaldaandeeni yeroo dhaadannoo faana affeeruu dide waan ta'eef xiqqoo muhiin irraa qaba jechuudha. Dhaadachuu kan ture silaar ayyee inni ofii maayikiin jechaa tureetu anaan immoo akkasumattiin sagaleen kee maayikii caalaa jedhe. Ni dhaga'ama achitti ni caala miti yankoo ni caala yankoo maayikii yoo dhaga'amu ta'e asiiqa ni dhaga'ama. Aya marsaa guca bilisummaa marsaan kun xiqqoo marsaa kanaan dura leenji'aa ture irraa xiqqoo waan ittiin adda ta'u haala ulfaataa kan roobaa uumamaa dandamannee kan namaas dandamannee xiqqoo dhukkubaa busaa ka uummanni keenyis ittiin rakkataa jiru. Busaan kun illee ka to'atamuu danda'u waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaatti addi bilisummaa Oromoo ABO'n akka jaarmiyaatti waan qabuun uummata kana bira dhaabbachuuf yaallee qoricha ofitti hirkannoo kanaan dura qabnu sanaan keessumaa aanaalee lafa cittuu yookaan immoo yabaloon jiru bishaan ciisaan baay'atu uummata naannoo sana jiraatu miidhama guddaa keessa ture haga lubbuu dhabuutti silaa mootummaan hin jirtu mootummaan bututteetti ammoo hin jigduu nama rakkisti jigsuuf immoo regreeksaama jirraa haala akkasii kana keessatti uummati keenyi miidhaa miilana isa mudate busaan duruu jira ni jiraatasi to'achuun garuu ni danda'ama. Yakka namoomaa uummata keenya irratti hojjetame qoricha argatamuu danda'u akka uummanni hin arganne lolaan yaalamee lolaan dadhabamee uummatichi qurxummiif galaana ta'ee waraanaa fi uummanni wal simee wal fudhatee silaa gabrummaatu jira. Gabrummaan jiraannaan roorroo jira. Roorroon jiraannaan diddaa jira. Diddaan jiraannaan falmuutu jira. Falmiin jiraannaan immoo wareegama jira. Wareegama duuba immoo injifannootu jira. Isa kana ummati danda'ee waraannis danda'ee wal ta'ee osoo adeemnu lolaan dadhabnaan beelaan yaalamee ture. Beelaanis ummanni keenya ummata hojjetu lafa taadhii badhaatuu magariisa taate lalistuu qaba. Tattaafatee bona hongee namni tolchellee dandamatee waaqa walee beela jalaa bahe jennaan amma immoo dhukkuba dandamachuu hin dandeenye. Dhukkubnillee qorsa qaba. Qorsa akka argachuu hin dandeenyetti yakka namaa miti qoosaa miti. Waggaa 5 darban kana waggaa 5tti waan hojjechuu qabnu karoorfanne dhibba hojjennee irraasiin jechuun hin danda'a. Hanga na hafemmoo hanga nu hafemmoo hanga Oromoo hafemmoo waggichi tokko ta'a lama ta'a ji'a 3 ji'a 4 waggaa 3 waggaa 4 inni kanuma wobooti woboo faa taa'u halkan tokkotti diiguu dandeenya halkan tokkotti garuu ijaaruun hin danda'amu. Sirna ijaaramaa dhufe lafa qabate dhaloota silaa bara hedduu irratti hojjetamee sammuun isaa doome sana qaruuf ijaaruu fi amala warraaqsa silaa gaggeessuu danda'u sana dhuunfachiisuutiin boru gaafa gadi baane irree keenya dhibba gaafa diina irratti argisiisuu jalqabne lola gurguddaa miti kan nuti lolle. Ammas irra deebi'een sinitti akkuma marsaa yeroo kaanii hoffaa qaama isaatu jira. Iddoo laafaa tumachuu dandeenya. Achidha tumachuuf teenya. Gaafa sana garuu sirni biraa naannoo keenya irratti nu jeequ hin jiraatu jechuudha. Biyyi woboon ijaaramti kan Oromootiin mootaati. Kan warra
takkuun lafa safaratee fudhatee nu bilisoomsuu bilisummaa qilleensarraa nutti musanaa miti kan isheen taatu. Kanaa kan ijaaraa jirru kanaa fi leenjichi akkuma yeroo marsaa darbee yeroo irraa yerootti lukkuun sun buphaashee inuma buuste jechuun inumaan qaaqamoo nan qaaqu. Inumaan qaaqa as qofaatti miti iddoo hundumaatti iyyuu naamusaa fi tartiiba ittiin ijaaramuu qabuu fi leenjii gahaa guutuu ta'e fudhachuu qabuutiin. Inumaan qaaquun suni inuma hammata mallee inuma yaa'aa jechuudha. Inuma yaa. Sissiqaa dhaqeetu inuma goobana xumura irratti. Kanuma hojjechuu jirra. Dhimma nama biraa hin qabnu. Hojii keenyatti jirra. Hojii kanatti kan gufuu ta'u jira. Baay'ee maal jennaan saamicha dhiigaaf lafee xuriirra dhaabbatanii saaman sana kokkee sana dhaduuchuutti jirra waan ta'eef inni nyaatee bare ennaa kokkee qabani akkuma qoosaatti namaa dhiisa namaan dhiisu dhiittachuunsaa dirqamaa jedhu. Isa akkasii immoo nama bishaan nyaate hoomacha qaqqabatu hoomachi naman dhoolchu garuu lubbuu waan ta'eef wuxxifachuun hin oolu wuxxifachuusaa immoo mirga isaatti hin dhorkin. Sirna dirree irratti ijaaraa deemne ummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru beekna sanaaf ijaarre. Ummanni Oromoo lammii biyya biraa ta'ee dhiiga Oromoo immoo qabu waa'een Oromoo nagalchaa yoo jedhe. Lammii biyya biraa ta'ee waa'een Oromoo nagalchaa yoo jedhe. ABO jalatti waan Oromoo nagalcha jedhee hirmaannaa akka qabaatuuf damee tolchineerraa fi damee sana nama hoogganutu jira. Hidhatee hidhannoo sammuu fi mudhiitiin dirreerra taa'e. Namni dirreerra taa'e hoogganu jaal qajeelaa jedhama. Uummanni biyya alaa jiru lammii biyya biraa ta'e dhiiga Oromoo immoo qabu waa'een Oromoo sagalchu ABO jalatti ijaaramuu barbaada yoo ta'e caasaa sanarratti ijaaramuu ni danda'a. Kan sanaan alaa'u abbaa barbaade akka barbaadetti biyya barbaade keessatti bifa barbaade wal ijaaruu ni danda'a. Oromoof yoo waa gumaachuu barbaade wobootiin alas mirga ni qaba garuu woboo jeequu hin danda'u hin eeyyamnuu fi kokkeen sun duudeera. Kan kanarraa fi hojiin keenya biyya keessaa jechuudha. Oromoo isa biyya keessaa waliin battala qabannee wareegama kafalaa jirru. Eessa nu nyaachisee nu obaase amma immoo jaallates jibbes dinagdeen nuti diidaa nama gabbarru guddaan hin jiru jechuudha. Sirna ittiin dhaabni kun diigamaa ture akkaataa itti diigamaa ture bifa ittiin diigaa turanii fi akkaataa itti qabdii qabatanii keessa teenyee suutuma waggaa tokko lama ilaallannee jechuudha. Ilaallannee xannachichi eenyu akka ta'e erga barreeti boolli guyyaa argan halkan nama nyaatu jennee jalqabne waan ta'eef amma sirnaaf tartiibatti tolfanneerra. Sirnaaf tartiiba kanaanidha adeemne. Kan kanaan ala ba'u daandii barbaade irra deemuu danda'a. Kan kanatti galuu danda'u ABO jalatti kallachummaan hiriiree qabsoo gaggeessuu ni danda'a. Kan akkasumatti hin xumura. Isa biyya keessaatti yoo deebine Biraanuu Juulaa dheengadda kana waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa nama yaaddessurra hin jiru amma xiqqoo hafuura baafanneerraa biyyaaf yaaddoo miti jedhe dhuga takkaamayyuu nuti biyyaaf yaaddoo taane hin beeknu. Nu biyyaaf gaachana ta'uudha deemna. Nu biyyaaf irkoo ta'uudha deemna. Nu biyyaaf furmaata ta'uudha deemna malee takkaa biyyaaf yaaddoo taane hin beeknu. Ka biyyaaf yaaddoo isaanumaa. Kanaaf iyyuu bakka sanaa isaan kaasnee ummata aangessuu barbaanne. Waraanni bilisummaa Oromoo takkaa yaaddoo ta'e hin beeku. Yaaddoo ergan taanee kumaatamaan kuma kitilaan yeroo itti bobba'u keessoo isaatti ni beeka akka yaaddoo isaaf taane immoo. Inni kun egaa boru funaanuutti jirra tokko lamaan malee isaa xumurreerraa hiriireetu yaa isin mitiiree kun hin funaanamaaree kun hin funaanamuu jechuudha. Funaanamuuf deemtu. Kanaaf nuti lolan jalqabnee Biraanuu fa'aa amma garaa isaan ciniina gaa. Ammayyuu waan biraa jiraa jedhu. Garaa isaan ciniina. Hin jalqabne lola.
Gaafa jalqabnu immoo sichi badaa rasaasa dhukaasuuf hin jirru nuti. Sichi badaa rasaasa dhukaasuuf hin jirru. Sarpiraayiziin keenya ammayyuu harkuma keenya jira. Harkuma keenya jira. Eessaa kaanee maal keessa dabarree har'a eessa jirraa? Garamitti immoo tarkaanfachuuf jirraa? Eenyuyyuu hin beeku sasan. Sarpiraayiziin keenya harkuma keenya jira. Ani isiniif kan hin dhaamuu barbaadu. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti tiksee ummata Oromoo waardiyaa ta'ee jiru. Isiniif illee waardiyaa dhaabbatee akka sagantaa kana gaggeeffannu nu taasisee fi leenjii keenya xumurannu nu taasise sanaaf waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiru. Isin immoo kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo amma sichitti miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf jirtaniif gabaadha deemna. Hundiyyuu gabaadha barbaada. Jaarmiyaan kamiyyuu gabaadha barbaada. Gabaa yeroo dhaqu soogidda dhabaatee deema. Hunduu soogidda wal fakkaataa dhabaatee deema gabaama tokkittiif. Soogiddi sun abbaan dhugaa qabatee akkaataatti gurguratu beekeetu uummanni irraa bita malee hunduu soogidda wal fakkaataa sana qaba. Gabaan sun uummata. Hundiyyuu uummata sanatti kan haasa'u. Nutis diinni qabsoo Oromoos halagaan biraa Oromiyaa fagoorraa qircachuuf deemus hundumtiyyuu gabaa sana barbaada. Gabaa kana soogidda ajaahaa qabannee yoo baane inni sunis naamusa keenya jechuudha. Soogidda sana Oromoon isa diina harkaa dhandhamee beeka. Soogiddicha argeera. Ni beeka. Hagam akka tortoraa ta'e yookaan hagam akka midhaa ta'e ni beeka. Ati immoo yeroo uummata keessa sochootu waan uummanni Oromoo kanaan dura mootummaa dhufaa darbaa impaayera Itoophiyaa utubee qabee deemu jalatti arge irraa adda waan ta'e wanti qabattee deemtu gaafa gabaa sana argatte uummata sana keessa jiraatu kan walqixxummaa, kan bilisummaa, kan nagaa waaraa fi dimookiraasii yoo hin taane kan dhiittaa, kan cunqursaa fi kan saamichaa yoo ta'e soogidda akkasii uummanni si durseetu mootummoota dhufaa darbaarraa dhandhamee argeera. Kan keessa na fakkaate jennaan waraabessiyyuu kanumti beekan nama haa nyaattu jedha uummanni Oromoo mammaakeera. Siisichi bulguu hambiraa soogidda tortoraa biraa gabaatti dhiyeessuuf deemu siyaasa rakashaa kan biraa warraaqaa ta'ee warraaqsa keessatti ummata bilisa baasuuf nama deemu nama akkasiirraa soogidda akkasii arge jennaan ummati waraabessi ennumti dura beeknu nu haa nyaatuudha jedha. Wanti inni si fudhatuuf hin jiru. Deenni ajjeesuuf bahee saamuuf bahe. Sun sirrii miti jennee baane nuti immoo sanaaf mormuuf baane. Roorroo sana dhaddinne jiddaa sanaafuu falmanne sanaafuu wareegamne. Kanaaf uummata keenya keessatti nuti warqee mormarraa faaya bareedaa sana biyyoo keessaa ka'ee abidda keessatti qoramee mormarra gurrarra qubarra taa'ee bareedudha ta'uu qabna. Biddeenni nama quubsu eelee irratti beeku akkuma jedhani uummati yeroo sana kan inni nu walii wareegama kafalaa jiru kanaafis kan inni nu walii wareegama kafalaa jiru kanaafis kan nuti Oromiyaa guutuu keessatti takkaama ripheen lolaa akka keenyaa jiraateen beeku beeka. Takkaama seenaa addunyaa kanarratti riphee lolaan guutuu biyyasaa keessatti uummatuma waliin jiraate riphee lolaan faana balleessee aara ibiddaa balleessee bakka jiruuf jireenya isaa dhoksee ija midhaanii nyaatu ija tokkollee taatu lafa buusu awwaalee riphee lolaa jechuun akkasitti jiraata. Nuti mootummaa bari waraana bilisummaa Oromoo namni qubatti qabu kun riphee lolaa biraatiin argine yookaan hin beeku kanaan dura. Nu mootummaa quba qabaan Oromiyaa guutuu keessa jirra. Kan jirroo ganda hundarra jirra. Maleeoo bosonatti achi baanee faana dhoksinee aara ibiddaa dhoksinee ija midhaanii lafa buutu
huuba lafaa hundumaa waan riphee lolaa saaxiltu dhoksinee miti kan deemaa jiru saayinsii addaati tolfanne. Saayinsiin sun immoo saayinsii riphee lolaa taanee osoo jirru mootummaa taaneeyyuu jiraachuu jechuudha. Eessatti leenjitan? Oromiyaa. Kaampiin diinaa eessa jira? Buuna gubbaa kana. Dhukaasa dhaggeeffattaa malee leenjitan bitiire? Kanaafuu diinnas jiraachuu keenya beekamoo hin beeku? Danda'ee haa dhufu. Hin dandeenye immoo miti. Kanaafuu mootummaa mitiiree nuti. Mootummaa. Saayinsii addaa hordofnee jechuudha. Saayinsii mataa keenya siichi boru saayinsii riphee lolaa kan biraa kanii qaroome ta'ee barreeffamuu jechuudha. Kana quban qabu namni waa'ee riphee lolaa kaleessaatiin beeku jechuudha. Kanaaf ummata keessa yeroo hundaa jiraachuun immoo akkuma bu'aa qabu. Mootummaa waleenee, mootummaa abbaa irree, waraana isaa waliin gatiittii warri gachaama wal cinaatuma deemnu, wal cinaatuma jiraannu, qabsoon gaggeessinu ummata keessa jira waan ta'eef waraana guddaa lakkoofsi isaa baay'ee guddaa ta'e horachuuf nama gargaara. Guyyaarraa guyyaatti ija diinaa keessa wal ilaalaadha hojjetta waan ta'eef akka barbaade waan balleessu si saalfata quba qabaadhu. Fagoo biyya ormaa bosona fagoo gammoojjii hamaa keessa yoo jiraatte ji'a meeqatti ol baatee galaa argachuu nu baay'ee ulfaatti. Diina doorsisuu fi si saalfatee jiraachuu miti galaa argachuufu daangaama tokko irratti battala sitti cufeetu asii gadi si ittisa. Saayinsii kana ka jijjiirame namni ka quba qabaachuu dadhabe. Haala akkasiitiin uummata keessa jiraachuu fi waraanni baay'een kuni ganamaa galgala guyyaa guutuu sa'aa 24 ummatuma waliin jiraachuunoo rakkoo immoo qabaachuu danda'a akkuma bal'oo qabu. Uummanni Oromoo garuu nuffine quba qabaadhu. Hanga ammaatu bareechee nu beekaa irreef gaachana isaa akka taanee fi dhaabuma biyya kana keessa jiru keessatti Oromoon sirna xaliilawaa kaa carraa dhufaa darbaa Oromoof dhalatee harkaa gatate kan gadhaabuu danda'u dhibuurraa sirna amma ijaaramaa jiru kana dhaloota akkasittiin qaramaa jiru kana abdii ta'uu isaati beeke uummanni Oromoo. Mudaa keenya waliin, hirrina keenya waliin kanaaf kan nu baatee deemu. Garuu yeroo hundumaa har'as borus hirrina qabaachaa mudaa qabaachaa deemuun yeroo tokko iddoo tokkotti ga'ee namaan jechuu danda'a uummatii jechuudha. Uummata lolan hin danda'an. Danda'ama? Sabni namatti jiguu moo gaarri namatti jiguu wayya? Gaara maaltu namarraa kaasa? Saboo sabni namatti jignaan ulfaataa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo abdii isaa ta'uu keenya beeke ilmaan saatiree nuti bakka biraarraan dhufu. Isuma keessa jirraree, isuma waliin jirraree qawwee dhabaanneefi malee. Kanaaf obsanuu qaba. Kanaafuu gabaa argatte sana keessa uummata Oromoo sakaleessa keessa seenuu dadhabame har'a keessa seente gabicha sana soogidda mi'aa baadhuu fi deemee jechuudha. Kana kan gochuu qabu. Kana dhaamsi kiyyas waraana bilisummaa Oromoo. Naamus akka sibiilaa jabaatu. Nuti cinoofnee, injiraanofnee, beelofnee, deebonnee uummata keenya gabrummaa keessaa baasuu qabna malee cinii keenyatti urgufachuu hin qabnu jechuudha. Kana kan ta'uu qabu. Hubattanii? Kana jijjiiruun miti kan dirree jiru. Kanaaf dhuftan miti. Moo ayyaan laallattummaa woboo sakaleessa uummanni dhaabbatee itti imimmaan dhangalaasaa kan koo nyaachuu diddee kan koo dhuguu diddee jedhu sana ilaalteetu hojiin nabee jireenya nabee kana booddee iddoo naquun qabu wanti naafe waraana ta'uu qofaa jettee dhufte lakki jireenya koo dhiisee isan baradhu isan qotadhu isan daldalu isa akkasii dhiiseen ani waa hubadheeraa jireenya qananii kana dhiiseenii rakkina dhiphina keessatti deemee qabsaa'ee jiruu fi jireenya hegeree uummata koon jijjiiraa jettanii dhuftan yoo ta'e isa kana kan ta'uu qabus kana ka irbuutti fuudhuu deemtanis kanaaf qabsootti kan dhufani bakka dhaqan dhabanii osoo hin taane osoo bakka dhaqan kumaatamaan qabaniiti ishee kana bakka kana itti yaadaniiti filatanii itti dhufu jechuudha. Akkas ta'uu qaba. Akkasittis dhuftanii jedhee yaada. Boruo ijaarsa sila sinitti hime sana ijaaruu keessatti haga xurii qeencaallee taatu
waa itti gumaachuu keessatti qooda qabaachuuf dirree falmaatti gadi ba'uu jirtu waan ta'eef akkasitti of jabeessaa waan dirree irratti isinitti kenname kudhaan maddaa gadi baha. Ummata Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo akkasi kan ta'uu qabu. Hin dandeenyu yoo taane duun dadhabnuu jennee dirree irra jirra waan taaneef hanga kanaatti qabsoon keenya kan waraana bilisummaa Oromoo kana kan ummata Oromoo. Ummanni Oromoo biyya keessa jiru waliin na jiraataa jirra. Waliin na baanee galaa jirra. Rakkoo isaas dhiphina isaas argaa jirra. Rakkoof dhiphina isaa halkan tokkotti qaqqabuu fi hin dandeenyu kaleessa waan ol hin kaahamne har'a ol kaanee fuudhuu hin dandeenyu. Ijaarsa sana immoo argaa jira keessaa qooda qaba itti gumaachaa jira. Sirna isaaf ta'u boru carraa dhufu kamuu keessatti akka isan dabarretti irree qabaatee dhaabbatee kan ittisuu danda'u ijaarrachuu keessatti gumaachaadha jira ummati Oromoo. Ummanni kana gumaachaa jiru rakkinni isaa rakkina keenya. Gadadoon inni keessa jiru gadadoo keenya. Dhukkubni isaa dhukkuba keenya. Silaa jaalboruun surraa fi dinqii isaa ta'ee as dhaabbataa ture jechuudha. Akkasumatti lamaan isaanii iddooma tokkotti as qabatee dhaabbate. Jarri suni isa barbaaduun isaanii oolle booda mata keenyaa waliin dhukkubsannaa jechuudha. Dhukkuba kana keessaa ba'uuf rakkina keessaa ba'uuf gidiraa kana roorroo kana keessaa ba'uuf immoo sirna ijaarrataa jirrutu jira. Halkan tokkotti ijaarame halkan tokkotti rakkoon bara baay'ee ture suni furamuu hin danda'u. Xannacha jira xannachi suni foon sun xannacha ta'uuf yeroo itti fudhate halkan tokkotti xannacha hin taane. Xannachi akkasii suni hidda hin qabu. Hidda fooniitti hidhate immoo waa nyaataa jira. Cituuf yeroo barbaada. Haaduun sana muru sirnaan morodamuu qaba. Isinii jechuu anaa jechuu kan morodamaa jiru. Kanaaf ummati Oromoo waan nurraa eegu har'as nurraa eegaa jira. Borus nurraa eega. Inuma finnammoo shakkii tokkollee hin qabnu jechuudha. Yeroo itti karoorfannee deemaa jirrutti akka qaqqabsiisuu dandeenyu waan bilchaachaa bilcheessaa jirurraa beekna. Inuma qaqqabsiisnammoo. Hagasittoo wal'aansootti jirra. Wal'aansoonoo haga wal kuffisanii lafa wal gahanitti wal rirriituu wal rirriguu wal momoccoruu wal dirmammeessuu ni qabaata. Ummanni keenyi qaama dirmammaahaa jiru sana waan ta'eef qophiinsaa ijaarsisaa inni keessaan deemu akkuma deemutti iccitiima deemu sanaan akkuma wal quba qabnutti akkasumatti akka deemu ummata Oromoo dhaammachuu barbaada. Isa utubaa wirtuu lafee dugdaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n gaggeeffamuu ta'e san dargaggeessa shamarran qeerroof qarree dardarran hundumaa biyya keessa jiran ijaarsa sirna lafa qabatee ijaaramaa jiru keessatti akka waliin beeknu sanatti adeeman. Ummanni Oromoo roorroo isarra jirtu kana har'a isatti hin dhufne halkan tokkottis hin qolatu. Waggaa 160 dhiyaatuufidha sirni isa gabroomsu ijaarame. Waggaa hamma kana sirna ijaarame diiguuf itti bubu'anii dhiisuun rakkoo guddaa fida. Bofa mataa dhahaa osoo hin ajjeesin dhiisuun dhukkee keessa gangalatee ka'ee si'a baay'ee nu hidduu sanarraati waan baranne qabna waan ta'eef bofa mataa dhoofnu haga ajjeesnutti dhiisnu waan ta'eef sirna akkasiiti kan ijaarrataa jiru. Ummanni Oromoo akkasitti nu beeka, akkasittis nu beekuu qaba. Akkasittis nu eega, akkasittis nu eeguu qaba. Waan nu eegummoo we will deliver it. Inuma finna. Ni shakkituu kan? Ni shakkituu? Ani hin shakkuu jechuudha. Hin shakku waan bilchaataa jiru nin beekaa jechuudha. Waan bilchaatu sana yeroon itti bilchaatu boqqolloo facaafatanii itti aramanii dhufee bilchaatee daraaree suuqqatee
Hin beekamu moo hin beekamu fooliinsaa? Nyaadhu namaan jedha miti. Maarree akkasuma gaa hin suuqqataa jechuudha. Aalgee diddigaa jira. Waan jennuuf waan goonu san jechiif gochi waliin deema. Akka goonu beeknaaf jenna. Nama nu laalee nama nu dhidhiibee osoo hin taane qabsoo ofitti hirkannoo ejjennoo keenya akka damee qilxuutti hidda lafa keessa fageeffateetti fageeffachaa jabeeffachaa waan deemneef diina keenyas beekna. Yoom eessatti akka rukuchuuf jirrus beeknaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo akkasitti nu eegaa jira. Isa sana ni finnaa. Dhukkuba hamaa nu mudate. Yakka namoomaa akka sabaatti nurratti deemaa jiru. Mootummaan abbaa irree kun qoricha silaa fudhatee namni du'a ooluu danda'u dhokfachuun balleessuun gabaarraa funaanee balleessee jechuudha. Haga dandeenye daandii dandeenyerraan uummata keenya akkuma yaallutti ta'ee sanarra darbee duuti uummata keenya nurraa fudhachuun hanga waraana bilisummaa Oromoo qaqqabutti illee kun nun jilbeenfachiisu. Uummanni Oromoo kan hin jechuu barbaadu bakka jirutti keessumaa naannoo bishaan harawwa ta'e kuufatu jirutti bishaan kana qotuu, dhangalaasuu, qoorsuu, bookeen naannoo sanatti akka waliin horre gochuu danda'uutu irra jira. Busaa akkitti ilaalantu jira akka aadaatti. Akka aadaatti akkatti ilaalantu jira uummanni Oromoo baadiyaa keessa jiraatu keessumaayyuu akka waan bookee irraa naman qabanneetti ilaaluutu jira. Akka hafuura wayiitti ilaala busaa akkasi miti. Bookee kan sana fida. Bookeen sun immoo bishaan naannoorra kuufate irraati kan inni dhufu. Keessumaa xiyyoo margi jiru sana yabaloo sanaa jechuudha. Mandii irraa kaasee hanga naanna'ee Dambidoolloo ga'utti ummata gidduu kana jiru jechuudha. Baay'ee miidhame. Bishaan kana qoorsaa eenyurraayyuu waa tokkoyyuu hin eegina akkuma waraanni bilisummaa Oromoo siniin jechaa jiru. Bishaan kana qoorsaa baasaa haa dhangala'u. Bookeen busaa achirratti akka inni hormaatan gaggeessine du'a nama tokkoof nama lamaallee oolchuu dandeenya akkasitti yoo ta'e suniyyuu waan guddaa waan ta'eef mala dandeenya hundaan dandamachuutu nurra jiraata waan ta'eef uummanni Oromoo waan nurraa eegu eenuma finnaan dhaamsa kiyya. Inni kaan waraana mootummaa keessa kan jirtan warri quba waliin qabne akkuman kanaan dura sinii dhaamu qawwee keessan gara diinaatti garagalfadhaa. Haadha keessan, abbaa keessan, obboleettii keessan hin ajjeesinaa. Gara waraana bilisummaa Oromootti bahaa. Akkuma aadeffatamee guyyaatti 50-60 harka kennaa ooltan goleeree Oromiyaa keessatti woboon isiniif gaachana obboleettii keessanii warri quba waliin qabne akkas godha. Qaama mootummaa keessa kan jirtan namni Oromoof waan hojjete oolmaa oole malee bakka oole miti ka ilaallu warri quba wal qabnu sun keessumaa wacabbara lola guyyaa 3-4 Amaaraa fi Piippii waliin gaggeessan keessatti wareegamuuf deemna ammas akkuma Tigraay akkam goonuu jettan. Yoo wareegama ta'e wareegamni isin kaffaltan akkuma wareegama dirree irratti kaffalameeti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmee seenaa irratti qorreessin barreessina. Ammatti hin socho'inaa. Dhaamsi kiyya akkasiin qaqqabu beeka waan hin ta'eef akkaataan itti wal qaqqabsiisuu dandeenyus daandiin nama hedduu ga'uu danda'u isa kana waan ta'eef warri quba waliin qabne dammaqiinsa hin qabne gaafa dammaqxani naannoo keessanitti woboo argitanitti harka kennachuun sodaatiina. Warri quba wal qabnu achi keessa teessanii waraana mootummaa taatanii warri quba wal qabnu baay'inaan kan jirtani yeroon isaa hin geenye hin socho'inaa isiniin jechuu barbaada. Yeroon isaa hin geenye yerootti socho'uu qabdantu jira. Ammaafoo wareegama kamuu kafaltan seenaan silaa bakka itti isin qoruu qaburraatii bakka biraatti galmee seenaan taane irratti akkan qoramne qabsoo bilisummaa Oromootu quba isin qaba waan ta'eef sana milkeessuu keessattuu wareegama kafaltan waan ta'eef sanaaf hin gaddiina. Boru galmeen seenaa saaqame yoo loolamu
maaliif eessatti akka wareegamtan ni beekama. Warri wareegama sanarraa haftanii sochoonuu hin sochoonuu jettani wanti akkasii kanaan duras nu mudateera. Deebi'ee akka nu mudatu hin feenu, akka inni bukatu sin barbaannu. Obsaa turaan siniin jechuu barbaadaa jechuudha. Waraana mootummaaf kan hin dhaamu kana. Ummata Oromoo kan lammii biyya adda addaa taate dhiiga Oromoo immoo nan qaba waa Oromoo na galchaa jettu immoo waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa eessatti akka mucucaate eessattis akka kufe dhaloota baretu dirreerra jira. Hin sobiina, hin sossobiina, gargaris hin qoodiina. Nutu walitti aana, jaala waliin jenna. Jaalli jaalala haadha abbaa firaa finna fiixaa obboleetti irsa niitii. Jaalli jaalallisaa sana caala waan ta'eef jaalala akkasii gidduu seentanii adda baasuu hin dandeessani. Sana immoo argitaniittu yoo dhugumaan biyya kamuu jiraanne dhiiga Oromooti qabna waan Oromoo nu galchaa jettani abaa'oo oboo jalatti jaal qajeelaa akkuma sinii keenya jalatti ijaarama. Kaleessa jaarmiyaa ijaaramu dinagdee iddoo tokkotti dhufu hin feenuu ka jedhe anuma jedhe hattuutu jira waan ta'eef keessa isaan beeku waan ta'eef ergan keessan bareeyo isin achuma teessu dhagaa baxxe nuti immoo baay'ee dhukaanee tarkaanfanneerra. Ijaarsatti jirra. Har'a immoo deebiseen ijaarsichi ni barbaachisa. Kan inni barbaachisu to'annoo isaa waan barre cancalicha waan qabanneef. Ati ballaan isuma barri ijjisaa argee odeessaa jedhan sanarra jirta yoo ta'e update of godhiin siin jechuu barbaada wanti biraan jiru. Kanuma dhaamsi ani qabu. Kan kanarraa hafeewu asii baatan kan isin bobbaatan uummata keessan keessa beelaa dheebuun guddaayyuu tureeraa hin turre walumaan turre mitiire hin turre rakkoon qabnu roobaa aduuyyuu miti isa dandeenya irra miti dhukkuba immoo xumurarra dandamanneerra qoricha isaa sitti arganne. Kanaaf uummata keessanitti yeroo baatan fuula ifaa fi gammachuun uummata sinsimatutu jira waan ta'eef soogidda mi'aa sana gabaa sanatti yeroo dhiyeessitan isa walqixxummaa bilisummaa nagaa dimookiraasii lallabu sana warraaqaa dhugaa sana ta'aa mul'adhaati waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa kana booddee irbuu fuudhuuf deemtu. Erboo kaadhimamummaarraa gara miseensummaatti deemtan. Kanatti deemtu. Inni kaan immoo kan lallabuun feesisne achuma ciisanii hojjetantu jira jechuudha. Akkasi miti isa immoo eenyuuf dhiifna? Waaqaaf dhiifnas. Ani kanuman siniin jechuu barbaade. Dhiichistaniif fayyaa ta'a. Dhiichistaniif amileen kiyyalleen xiqqaata maalani baay'ee. Amileen sinnaaf laattan amilee qabaachuu keessan argisiisa. Malee amilee numan qaba beeki. Daandii ifaan caalee miti reeni harka akkasumattiin. Daandii ifaan caalee miti akkasumattiin. Akkasumatti caaluu kootiin amileen qabuu reen. Kanaafuu tartiibumaan ajaja sinitti darbu eeggattanii laaqana nyaattanii gara bobbaatti deemuuf jirra waan ta'eef Echenni singaye mo takka rambaa gootanii galtu. Takka rambaa gootu. Ani sagalee nammaa haasaan ole waan ta'eef na duudeera rambaa godhi gaata. Fayyaa ta'e. Dhugaa kan jaallatu dhugaa fowwaatu. Sabni dhugaa qabu garboomeen jiraatu. Dhugaa kan jaallatu dhugaa fowwaatu. Dhaloonni dhiidheeraa milkuu sabaa nyaatu naala baasalaatu. Anis dhugaa fowwaanna nutoo dhugaa qabna ganda sobaanna. Anis dhugaa fowwaannu nutoo dhugaa qabna ganda sobaanna.